Kun Sagalee Bilisummaa Oromooti. Sagaleen Bilisummaa Oromoo guyyoota kiibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal dura duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun Sagalee Bilisummaa Oromooti. Karaa intarneetii, reediyoo fi weebsaayitoota garaa garaatiin kanneen nu hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo akkam jirtu. Nagaan keenya kabajaaf ulfinaa Sagalee Bilisummaa Oromoo Sagantaa Afaan Oromoorraa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaata. Amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo Afrikaa-Kibbaa Johannesburg jiraniin kabajame ilaalchisuun yaada hirmaattotaa fi qindeessitoota ayyaanichaa isinii dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Qophii keenya darbe keessatti jechuu kiyya. Kutaa xumuraa yaada hirmaattota guyyaa waraana bilisummaa Oromoo Amajjii 1 Afrikaa-Kibbaa Johannesburgitti kabajame oduutti aansinee isin biraan geenya. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo gochaa mootummaan wayyaanee hidhattoota Somaalee Liyyuu Hayil jedhaman leenjisee uummata keenyatti bobbaasuun ficcisiisaa jiru irratti miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa wajjin gaaffiif deebii taasifne kutaa 1ffaa fi 2ffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa 3ffaa fi xumuraa qophii keenya har'aatiin isin biraan geenya. Hunduma hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan nu hordofaa jechaa amma gara oduutan isin ceesisa. Oduudhaaf Jaal firaa ol jaallatama. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya Sagalee Bilisummaa Oromoorraan oduu isiniif dhiyeessa. Oduu kana kan isiniif dhiyeessu an firaa ol jaallataati. Sabboontonni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatti argaman irree fi gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cimsuudhaaf gumaacha maallaqaa taasisan cimsanii itti fufan. Sabboontonni Oromoo godina lixa Wallaggaa Ona Beegii ganda Koboritti argaman irree fi gaachana uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo qabsoo ofirratti hirkannootiin bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiif diina waliin falmaa gaggeessaa jiru daran jabeessuudhaaf qarshii 6,000 gumaachanii jiru. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo obbo Falmaa Roorroo birrii 2,000, obbo Kumaa Dachaasaa birrii 1,000 akkasumas obbo Abdii Bilisummaa birrii 3,000 waraana bilisummaa Oromootiif akka gumaachan oduun saabaa'uu dhaqqabe ni addeessa. Gumaachi maallaqaa woboo jabeessuudhaaf taasisan kun kan jalqabaa malee ka xumuraa akka hin taane kan ibsa sabboontonni Oromoo kunneen deeggarsi isaanii karaa hundaan cimee akka itti fufu hubachiisanii ilmaan Oromoo bakka jiran cufaa waraana bilisummaa Oromoo karaa danda'ame hundaan jabeessuudhaaf gumaacha isaanii dachaan akka dabalanis dhaamsa dabarfatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun sabboontonni Oromoo biyya Ameerikaa Columbus Ohio keessa jiraatan maaddii adda bilisummaa Oromootiin wal ijaaruudhaan waraana bilisummaa Oromoo cimsuudhaaf doolaara Ameerikaa 4,000 arjoomanii jiru. Sabboontonni kunneen hanga bilisummaan uummata Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti deeggarsa taasisan akka itti fufan waadaa seenuus oduun arganne ifa godha. Humni ittisa uummataa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti konkolaataa qabeenyaa wayyaanee taasirratti tarkaanfii fudhate. Oduun Amajjii 25 bara 2017 nu dhaqqabe akka ifa godhutti humni ittisa uummataa magaalaa Naqamtee bakka addaa G2 jedhamee beekamutti konkolaattota qabeenyaa wayyaanee ta'an Salaam Baas fi Golden Baas jedhaman irratti tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii tibbana
Guyyaa keessa fudhatame kanaan fuulleen konkolaattota diinaa guutummaatti barbadeeffamuu gabaasni qeerroo leeqaa ni hubachiisa. Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti sochiin warraaqsa biyyoolessaa kan itti fufee yoo ta'u duulli hidhaa lammiilee Oromoo keessumaa dargaggoota irratti gaggeeffamu hammeeffameetuma jira. Warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa jiddugaleessa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru daran finiinuudhaan walqabatee godina addaa naannawaa Finfinnee jala ka jirtu sulultaatti waraqaan warraaqsa fincilli xumura gabrummaa lakkoofsaan 180 ol ta'u qeerroodhaan faca'uu maddeen ibsanii jiru. Waraqaan kun ajjeechaa lammiilee fayyaaleeyyii irratti raawwatamu hidhaa jumlaa duula eenyummaa Oromoo irratti fuuleffate saamicha lafaa fi qabeenyaa Oromoo irratti mootummaa wayyaanitiin gaggeeffamaa jiru dura dhaabbachuu qabna kan jedhu fa'aa akka ofirraa qabu maddeen ifa godhanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Ambootti manneen barnootaa sadarkaa adda addaa warraaqsa deemaa jiru walqabatee hanga ammaatti akka hin banamne kan ibsan maddeen godina Shawaa Lixaa onoota adda addaa keessattis daandiin konkolaataa humna uummataan cufamee mormiin gaggeeffamuu itti fufuu hubachiisan. Kun kanaan odoo jiru akka gabaasaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhaqqabaa jirutti mootummaan faashistiin humnoota poolisaa fi tikaa akkasumas ergamtoota isaa Oromiyaa keessa bobbaafateen erga ayyaana cuuphaatii asii hidhaa fi ukkaamsaa dargaggoota irratti fuulleffate bal'inaan gaggeessaa jira. Bakkoota gartuun TPLF fi ergamtuun isaa OPDO'n xiyyeeffannaa itti kennuudhaan duula gaggeessaa jiran keessaa tokko godina Kibba Lixa Shawaa Ona Tullu Boolloo fi Walisoo ta'uun ibsamee jira. Bakkoota kanatti hidhaan lammiilee irratti gaggeeffamus jabaachuu maddeen ifa godhu. Sirna wayyaanee daldaltoota, qonnaan bultoota, barsiisotaa fi hojjettoota mootummaa sabboonoo ta'anii fi sirna kiyya dura dhaabbatu ka jedhuun shakku hidhaatti guruu irratti argamam. Haaluma kanaan Ona Tullu Bool'oorraa abbaa maatii bal'aa akka ta'an obbo Gabruu Tashoomaa akkasumas Walisoorraa immoo obbo Shaambal Dagaagaa hojjetaa mootummaa obbo Kabbadaa Gabbisaa obbo Urgaasaa Bayyanaa fi obbo Galaanaa Turaa kanneen jedhaman humnoota waraanaa sirna wayyaanitiin warreen ukkaanfaman keessatti argamu. Kun kanaan odoo jiru naannoo Affaaritti qonni shankooraa heektaara 28 ta'u humna hin beekamneen barbadeeffamuudhaan walqabatee mootummaan wayyaanee jiraattota naannichaa dharaan yakkee hidhuun dararuutti argama. Uummanni lammiilee sirna wayyaanitiin hidhaman kanneen gadi lakkisiisuudhaaf fincila jabaa gaggeessaa akka jiru maddeen gabaasaa nuun gahaniin dabaluudhaan ifa godhan. Godina Shawaa Lixaa Ona Ilfataatti walga'iin murni koomaand poostii wayyaanee uummata dirqamaan walitti qabee mariisuudhaaf yaalee dura dhaabbannoodhaan fashale. Godina Shawaa Lixaa Ona Ilfataa ganda Gooxee Sooddoo keessatti yaaliin murni koomaand poostii wayyaanee namoota 289 ol ta'an dirqamaan walitti qabuudhaan ololaa fi doorsisaan qabsoorraa daguudhaaf taasise fashalee jira. Uummanni keessumaa manguddootaa fi abbootiin amantii kunneen gaafilee mirgaa dhiyeessaniin qabeenyaa fi lubbuu uummataa badeef mootummaan itti gaafatamuu qaba. Ilmaan keenya ilaalcha siyaasaa isaaniitiin yakkamanii hidhaman hundi hanga gadi hin dhiifamnetti mootummaa waliin yeroo marii hin qabnu. Gaaffii mirgaa uummanni kaasuuf deebiin maaliif hidhaa fi ajjeechaa ta'a kan jedhuu fi kanneen kana fakkaatan dhiyeessuudhaan ergamtoota wayyaanee muddan. Lukkeeleen wayyaanee walgeecha gaggeessan deebisaa laatan dhabanii mormiinis itti cimurraa walgeecha dhiisanii hidhaa fi doorsisaan akeeka isaanii fudhachiisuuf dhaadataa akka ofirra deebi'an odeessi qeerroon yaddeessa. Oduudhuma walqabatee lixa Oromiyaa irraa nu gaheen Dambidoolloo Ona Gordommee keessatti kaabinoonni dhaaba maxxannee wayyaanee OPDO wal shakkaa fi wal goolaa jiru. Ergamaan kaabinee onichaa ta'e kan uummata hiraarsaa ture erga du'ee asii ergamtoonni wayyaaneen ona kana keessa keewwatte olii hanga gadiitti wal shakkii hamaa keessa seenanii wal lolaa jiru ka jedhu odeessi arganne keessumaa kaabinoonni abdii kutachuudhaan ofumaa wal goolaa jiraachuurraa caasaaleen isaaniitis wal diigaa akka jiran addeessa. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwatee jira. Qophiilee keenya hafan hordofaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akka itti fufetti jira. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa Amajjii 1 bara 2017 Afrikaa-Kibbaa Johannesburgitti kabajame ilaalchisuudhaan yaada hirmaattotaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu hordofaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo Amajjii 22 bara 2017 biyya Afrikaa-Kibbaa magaalaa Johannesburg bakka Mayfair jedhamee beekamutti miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo lakkoofsaan hedduu ta'an konyaalee adda bilisummaa Oromoo Johannesburg, Pumulanga, Cosmo, Alexandria, Rustenburg fi kanneen biroorraa walitti dhufuun
Amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 bifa akkaan ho'aa ta'een kabajatuu isaanii ilaalchise Sagaleen Bilisummaa Oromoo turtii koree qindeessituu ayyaanichaa fi hirmaattota sirnicharraa qooda fudhatan keessaa tokko waliin taasisuusaa qophii keenya darbe keessatti kutaa tokkoffaasaa isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenyaarraa keessatti ammoo itti fuufasaa fi kutaa isa xumuraa hirmaattota sirna kabajaa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 Afrikaa-Kibbaa magaalaa Johannesburg naannoo Meefer jedhamutti kabajamerraa qooda fudhatan waliin gaaffiif deebii goone gurra keessaniin geenya turtiin keessan ammas nu faana ta'u. Sirna kabajaa amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo barana Afrikaa-Kibbaa magaalaa Johannesburg Meeferitti kabajame irratti kanneen argaman keessaa hirmaataan tokko maqaa isaanii ibsuu eegaluun sirnichi maal akka fakkaatuu fi haamilee hirmaattotaa akkasittiin sagalee bilisummaa Oromoof ibsan. Galatoomaa maqaan koo Daani'eel Urgeessaa Galataan jedhama. Ani kanan dhufe Northwest Rustenburg konyaa Rustenburg irraan dhufe. Maaliif asiyaanan dhufe guyyaa waboo kabajamuuf har'a irratti hirmaachuuf waboo bira qaamaan dhaabachuuf yaadaan bira dhaabachuuf bakka isaan har'a sagantaan Johannesburgitti qophaa'e irratti argamuufan dhufeen. Hamleen namaa bareedaadha akka gaariitti jira. Namoonni gammachuudhaan bira dhaabachuuf waan qabaniin wanta irraa dubbisnu qaamaan ilaalaa jirra. Baay'ee bareedaadha. Waboonis immoo hin jirootuma jedhamu jireenyi isaallee kanarratti waan mul'atu baay'ee gammachuu qaba. Uummanni jirus baay'ee gammadaadha. Ayyaanni waboo baranaa kun egaa maaliif seenaa qabeessadha? Maaliif gara kuteeyyiin bira dhaabatanii warri argaman kun asirratti hirmaachuun wal bira jirra jedhanii argamsiisuun baay'ee gammachiisaadha. Kana haala kanaatiin haalan eegamneen argamuun isaa jechuudha kanaaf. Jaal Daani'eel dhumarratti sirnicha irratti miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo konyaalee adda bilisummaa Oromoo Afrikaa-Kibbaa garaa keessaa magaalaa Johannesburgitti sirnicha kanarratti hirmaatan tumsa jabaa waraana bilisummaa Oromoof taasisuuf haamilee jabaa qabaachuu isaanii ibsan. Kana malees dhaamsa uummata Oromoo maraaf dabarfataniiru. Gumaachi godhamaa jiru wal bira dhaabatanii wal jajjabeessuun mataan isaa gumaacha guddaadha. Isa qaamaan immoo kan namni qabus immoo haala deeggaruun egaa isaantu deeggaraa jira. Ergaan ani dabarfadhu uummanni Oromoo wal bira dhaabatanii diina kunoo karaa adda addaatiin siistamiin itti uummata keenyatti adda as bahee nama Oromoo miidhaa jiru kanarraa maal jechuun of baranii diinaaf halagaa baranii wal bira dhaabachuudha. Wal gurguru osoo hin ta'in wal bira dhaabatanii haalatti diinni jilbeeffatu irratti xiyyeeffatanii deemuudha nurraa barbaachisu. Kanaaf uummanni wal qabate yeroo harka wal qabatanii diina jilbeeffachiisatanidha jedha ta'uu qabaa jedhani. Hayyee obbo Daani'eel maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo hundaan yaada nuu kennitaniif baay'ee galatoomaa. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jenna. Hayyee isinillee galatoomaa bilisummaan hunduma keenyaaf haa ta'u. Ani Abdiisaa Baay'isaadhaan jedhama. Miseensa waraana bilisummaa Oromoon ture duratti ani bara 1993 keessa mootummaa ce'umsaa ergi diigame booda mana hidhaa ture. Mana hidhaati bahee Keeniyaa dhufee Keeniyaa irraati 97 keessa gara Saawuz Afrikaa yookaan Afrikaa-Kibbaa kana dhufe. Amma bakka hin jiraadhu magaalaa Johannesburg naannoo Meefer jedhamu bakka kanatti kan inni argame amma guyyaa yaadannoo waraana bilisummaa Oromoo gootowwan kanaan dura wareegamanii fi har'as qabsootti jiran isaan yaadachuu fi isaan tumsuudhaaf jecha bakka kanatti argamee jira. Ayyaanni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo waboo kan bara 2017 gaafa amajjii 22 bara 2017 Afrikaa-Kibbaa magaalaa Johannesburg naannoo Meefer jedhamutti bakka miseensonni fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo konyaalee biyyattii garaa irraa heddumminaan itti argamanii kun maaltu akka adda isa godhu Jaal Abdiisaa Baay'isaan akkasittiin nuuf himan. Haalli guyyaa har'aadhaa keessumaayyuu kan
yeroo dheeraadhaaf qabsoo gaggeeffamaa turee fi miseensi fi jaarmaan adda bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo isaan gaggeessanii kan guyyaa har'aadhaa adda isa godhu yoo jiraate yeroo har'aa kanatti mootummaan wayyaaneedhaa uummata keenya hacuucaa waggaa jirtu labsii hatattamaa jettee irratti baaftee hacuucaa waggaa 100 isa darbe caalaatti guyyaa har'aatti yeroo isheen irratti raawwachaa jirtu yeroo kana guyyaa seena qabeessa goone yaadanneeti har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakka jirutti biyya keessatti diina kuffisee utuu kufaa jiru asitti yaadannoodhaan isaanii yaadachaa deeggarsa isaanii qabnu isaanii ibsuudhaa fi haala baay'ee ho'aa fi haala gammachiisaadhaan hamilee guddaadhaan bira dhaabbachuudhaa fi uummanni Oromoo magaalaa Johannesburgii magaalota adda addaa kutaa adda addaa South Africa yookaan Afrikaa-Kibbaatti keessa jiranii bakka sanatti waliin gahanii qabsoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu yeroo kamiyyuu caalaa bira dhaabbachuu fi tumsuu fi waamicha adda bilisummaa Oromoo isaanii godhe deebii kennuudhaaf jecha yeroo kana asitti argamanii jiru. Anis achi keessatti qooda fudhachaa jira. Isa kanaadha inni guddaan naannoo kanatti walitti nu qabee nu hamilachiisaa jiru. Sirna waltajjii kanarratti tumsi waboof taasifame ammoo maal akka fakkaatu Jaal Abdii isaan yeroo ibsan. Tumsi asitti godhamaa jiru eenyu keenyayyuu waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudhaa fi qaamaanis dirree sanatti argamne dirree qabsootti argamne wajjiniin loluudhaaf qophiidha ka jedhuu fi ilaan akka dhageessanitti na duubaati sagalee dhaadannoodhaan hin dhageessu. Addi bilisummaa Oromoo haa jiraatu. Addi bilisummaa Oromoo kallacha qabsoo bilisummaa Oromooti. Wobooni mirgaa fi eenyummaa Oromoo kan falmu nuyis kana akkasitti itti amannee bira dhaabbanna kan jedhuu fi qawwee fi hidhannoodhaan bira dhaabbachuu yoo dadhabnillee waan qabnu gumaachuudhaan hamileedhaan qabeenyaa qabnuun bira dhaabbachuudhaa fi hamilee guddaa akka qaban ibsaa jiru. Isa kanarraa anis isa kana jechuudhaan kanarratti argamuudhaaf bakka kana jira. Baay'ee hamilee guddaadhaan uummanni Oromoo bakka kana jiru qabeenyaadhaanis ta'ee dandeettii qabnuun waan dandeenyu wareegama barbaachisaa kafaluudhaan adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo bira hin dhaabbanne jedhanii jennees akkasitti hamileedhaan kaanee jirra jechuudha. Kanaaf bakka kanatti argama. Jaal Abdiisaa Baay'isaa sirna kabajaa guyyaa waboo kan bara 2017 Johannesburgitti gaggeeffame irratti argaman olola adda addaa farreeniin waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru jedhamee oofamu laalchisee yaada qaban sagalee bilisummaa Oromoof akka taanutti himan. Isaani warra ofii isaaniitti jiraachuu fedhanii hamilee hin qabne warra diinaaf hojjetanidha garaa isaaniitiif warra jiraatanidha waraanni bilisummaa Oromoodha hin jiru kan jedhanii isaan warruma dirqama mootummaa wayyaan irraa fudhatee mootummaa humna Oromootiif ta'ee ka'ee dhaabbatee jiru kana rakkina adda addaa irratti oofanii ofii isaaniitti garaa isaanii guuttatanii jiraachuu warra fedhaniif waan ta'eef isaan kun uummata sobaan guutamanii garaa isaaniitiif jecha warra jiraatanidha. Wayyaaneenis adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru jecha gaafa tokko labsa gaafa kaan immoo adda bilisummaa Oromootu walaana nutti kaase uummata nutti kaase jecha akkuma isheen olola olii gadi oofaa jirtu kana uummata warra afaffaa jettanii fi dirqama mootummaa wayyaaneedhaan warra raawwataa jiranidha. Isaan kana immoo murannoodhaan akka dura dhaabbannu akka isaan beekan isaanis yaada dabarsa. Xumura irrattis Jaal Abdiisaan uummata Oromoo biyya keessaaf biyyoota hambaa garaa garaa keessa jiruuf dhaamsa qaban akkasittiin dabarfatan. Baay'ee galatooma uummata keessumaayyuu uummata Oromoo uummata keenya biyya keessaatiif kanan dhaamuu barbaadu. Guyyaa har'aa kanatti yeroo amma kana waqtii kana keessa hacuuccaa fi rakkina hidhamuu fi dararamuu ajjeechaa isinirra gahu baay'ee itti gaddaa nutti dhaga'ama. Hamileedhaan isin bira dhaabbachuudhaaf nuyis qabsoo isin geggeessitan isin biratti qaamaan argamne irratti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu keenya isaanii ibsa. Uummanni Oromoo akka biraatti afaan faajja'anii biyya alaa kana keessaati dogoggoranii addi bilisummaa Oromoo hin jiru jedhanii akka nama shaamaa qabsiifatee guyyaadhaan ifa aduu barbaadaa jiran gowwoomanii deeman kana addi bilisummaa Oromoo akka biiftuu ifaa jira ifaa tures ammas ifaa jira haga bilisummaatti bilisummaa booddaas ifee jiraata. Kanaafuu gara adda bilisummaa Oromootti deebi'aati qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu qabeenyaa fi yaadaa fi waan dandeessaniin barattooti ogeessoti beektonni adda addaadha waan qabdaniin waraana
galatooma. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo gabaasaa ayyaana guyyaa waboo amajjii tokko kan bara 2017 Afrikaa-Kibbaatti gaafa amajjii 22 bara 2017 kabajame ilaalchisee kutaa lamaan isiniif dhiyeessaa turre asuma irratti goolabnee jirra. Kanneen yaada isaanii nu kennan akkasumas isin dhaggeeffattoota keenya bakka garaa garaa taa'uun sagantaa keenya jalqabaan hanga xumuraa nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa ta'uu isiniin jenna. Qopheessee kan isinii dhiyeesse an Liiban Gadaati. Horaa bula. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira. Mootummaan wayyaanee hidhattoota Somaalee Liyyuu Hayil jedhaman leenjisee uummata Oromoo irratti bobbaasuun miidhaa geessisaa jiraachuunsaa ni beekama. Kanarratti miseensa koree jiraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa wajjiniin gaaffiif deebii taasifne kutaa xumuraa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Nu faana bu'aan affeerraa keenya. Akkuma beekamu gaa maaster pilaaniin kan magaalaa Finfinnee mootummaan wayyaanee baafate kan Oromiyaa iddoo 2-3tti kutuuf ture warraaqsa qabsoo ulfaata hadhaa uummanni Oromoo wareegama olaanaa kafaleen dhaabsisuu danda'eera, fashalsuu danda'eera. Inni kun duraa fashaluutu karaa biraatiin lafoota Oromiyaa akkuma jettan kana warra naannoo 5 yookaan immoo Sumaalee qabsiisuudhaaf bifa haaraadhaan bifa dhoksaa baay'ee citaawaa ta'een waan kana geggeessaa jira kan jedhu jira. Inni kun immoo aarii isa maaster pilaaniin Finfinnee jalaa kufe karaa biraa lafa Oromoo achiin warra Somaaleef badhaasuudhaaf harka isaanii keessaan waan kana hojjechaa jira kan jedhamutu jira. Amma tuqxaniittu kun sanuma dhugoomsa moo waan biraa qaba jettu? Wanni guddaan akkuma hundi keenya hubeenutti keessattuu fincilli guutuu Oromiyaa keessatti dhuma 2015
tahee itti fufee 2016 guutuu deeme kun mootummaa wayyaaneedhaan haasiseetiin akka waan qabattuuf waan dhiftu wallaalchise ifatti beekamaadha. Kanarra ammoo if booda deebite naasuu keessa turterraa bayyanatuudhaaf labsii hatattamaa labsuun waanuma mul'atu jechuudha. Kunis muddamarraa kan ta'e. Kanarraa ammoo gaa dhiigni Oromoonni dhangalaasan karoora siidhaa kan isiin maaster pilaanii qabdu kan Finfinnee irra qabsan duraa fashallaan wanneen ammoo nu baasu maal jechuudhaan if booda deebitee baajata dhangalaasuudhaan liipoolisiin kun duraan illee numa ture. Eegaa maqaa riiferendamiidhaatiin lafti Oromoodhaa daangaaleen adda addaa hundi naannoon Baabbilee, naannoon Cinaassan, naannoon Gursuum, akkasumatti naannoon Nagellee Boranaa lafoota adda addaa hundaa'u mi'eessu naannoo gara harga dhiyaala kanaas dabalatee lafa teenya jechuudhaan Somaalonni yeroo warri naannoo shanii lafaa ka'aniitiin falmaa turan referendamiidhaan lafti lafa Oromoodhaa ta'uun siidhaa raggaasifamee uummanni guutuun irratti falmee gara Oromiyaatti cituun siidhaa beekamaadha jechuudha. Kara kanaan fashallaan bubbulteetuma sanboota yeroo adda addaatti 2001 2005 2010 yeroo adda addaatti naannoo Mayyuu Mulluqee kana akkasumatti naannoo gara Jaarsoo kana naannoo Mi'eessoo kana deddeebi'eetuma yeroo pirezidaantii Oromiyaadhaa Abbaa Duulaa Turees akkasumatti yeroo Juneeddiin Turees yerummaan itti dhaabbate hin jiru jechuu dandeenya jechuudha. Takka dhaamaa takka haa'u malee yeroo kana keessatti duubaan maaltu jedhanii olaallu mootummaa wayyaaneedhaati. Ajajootuma waraana wayyaaneedhaa yookaan jeneraalootuma naannoo jijjigaa jiran naannoo Ogaadeen naannoo Godeedhaa jirantu lafa jalaan hidhannootti kan kanarraa deemanii gaa isaan hidhannoo duubaan argatan kanaa fi deeggarsa duubaan argatan kanaan ummata keenya hidhannoo hin qabne yeroo adda addaatti daganii tarkaanfii irra fudhachuun waan jiru. Kun ammoo hundeedha yeroo laallu kan Oromiyaan akkamitti raggaatee daangaan sii beekamee lafti jiidhaan kun ummanni Oromoodha lakkoofsaanis baay'eedha. Kana keessatti immoo lafa jiidhaa irra jira. Kana yeroo hunda saboota adda addaa kana itti kaafneetiin akka isaan sabatiinsan qabaanne qabeenyummaa irra ni qabna jan kanaa'u akka lafa qabachuudhaan wanni guddaan ilmi namaa irra jiraatu lafarraa wanni hundi ka'a. Namni qe'ee ati irratti bara dheeraa jiraatte yoo dhufee si weerare akka ati teessu hin jiru. Lolli addunyaa kana keessatti yeroo adda addaatu ka'u yeroo laallu waanni gaafuma jechuudha gaafuma lafaati. Lafti taphaa miti namni sameerra hin jiraatu lafarra jiraata qe'ee isaas irratti yeroo duulli kun itti ka'u uummanni hin taa'u. Kanarraa mootummaan kun maali? Karoonni karoorfate aangoo tanarra turuudhaaf ummata lakkoofsaan biyyattii keessatti illee baay'eedhaa kana kan lafa jiidhaa kanarra jiraatu yoo karaa adda addaatiin duula kanatti goone nuti yeroo dheeraadhaaf biyyattii kana bulchuus dandeenya irraas turuu dandeenya jechuudhaan kana gaa karoorfateetiin itti jira jechuudha. Akkasitti ilaalla gara kamii keenya akkasitti ilaallaa jechuudha. Gaarii akkuma beekamu mootummaan wayyaanee muddamee jiraachuun sirni isaa kan yeroo kamii caalaattuu raafamuun ifaadha. Addatti kan inni irratti fuulleffatee shiras haa ta'u, dhoksaanis haa ta'u, ifaanis haa ta'u irratti hojjetaa jiru uummata Oromooti. Ka sirna isaa muddee jirus qabsoo Oromooti. Isa kana gara dabarsuuf yookaan immoo laaffisuuf mormii uummata Oromoo kana yeroodhaaf ofirraa qabbaneessuuf karaa biraadhaan duula kana yookaan immoo lola kana uummata Oromoo irratti banee jira. Isa kana hanqisuuf uummati keenya addatti immoo Oromooti sadarkaa duraatti naannoo kana jiranii weerara kanaaf saaxilaman maal gochuu qaban jettanii dhaamtu. Uummanni keenya keessattuu warreen daangaa irra jiran akkuma kaleessa gootummaadhaan dura dhaabbatanitti waan kana walitti ijaaramanii naannoo jiran hundatti keessattuu dargaggoonni hidhannoo isaanii jabeeffatanii qabeenya qabaniin qawwee qopheeffatu qaban hidhannoodha. Wanni
mataa ol si qabsiisu kabajaa sitti taasisu hidhannoodha lola ka lolaan sitti dhufe lolaan firraa deebisuu danda'udha kanumaa waliin guutuun uummata Oromoodha walirratti osoo hin eeyne har'a daangaa sani jennee waan fageessineetiin firraa laalluu jechuudha akka guutuun uummata Oromoodha weeraranitti uummanni Oromoodha kan guutuu Oromiyaa keessa jiru akkasitti hubachuu qaba laaluu qaba akkasitti hubachuudha qaba jechuudha. Yoonii fi kana daangaa sanitti firraa deebisanii guutuun uummata Oromoo wal bira dhaabbateetiin waan kana hin deebisin daangaan san deebi'eetiin booda handura keessatti dhufuu danda'a jechuudha. Har'a daangaa sanitti firraa fagootti inni eegan san baruu Oromiyaa naannoo Finfinnee dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf isa bahaan dhufee isa kibbaan dhufee isa kibba biyaatiin dhufees guutuun uummata Oromoodhaa waan dhiyaan dhufus kaabaan dhufus hunda isaatu weerarri amma ta'e kun waan naannoo tokko qofa jennee laallee laafifnee laalluu miti jechuudha. Kanaaf guutuun uummata Oromoodha inni biyya keessa jiru inni ala jirus jaarmiyaa isaa jabeeffatee Oromiyaa irratti Oromummaa irratti wal bira dhaabbateetiin waan kana fashalsuu qabaa jenna jechuudha. Waan akkanumatti laaftuun laalanii guyyaa tokko qofa waa gargaaranii yaadaa fi beekumsa qabanii qabeenya qabanii gargaaranii bira dhaabbatanii irraa deeban osoo hin ta'in itti fifiinsaa waan deemaa jiru kana guututti uummanni Oromoodha haga wareegama lubbuudhaatti qabeenyaa fi beekumsa qabuun waan kana dura dhaabbatee akka wanni kun fashalu taasisuun barbaachisaadha. Akkuma amma dura gootummaadhaan 1977 kan waan kana ofirraa deebise uummatuma Oromoodhaati. Keessattuu 1977 uummata Oromoodhaa kan naannoo bahaatii fi kibba bahaa keessatti rakkinni weerarri Somaaleedhaa yeroo sanitti irratti ka'eetiin miidhaa irraan geessan waraanni bilisummaa Oromootis qooda guddaa kenne jechuudha. Wareegama qaqqaalis baase. Guyyaa tokkotti ganama Somaaleedhaan loluudhaan waraana weerarri Somaaleetiin loluudhaan waaree booda waraana mootummaa dargiidhaan loluudhaan seenaa boonsaa galmeessee dabre jechuudha. Har'allees taanaan waraanni bilisummaa Oromoodhaa uummata isaa bira jira. Bakka roorroon irra geessetti bakka takkalatti irraa nafu jechuudha. Karaa dandame hundaanuu waliin jira jechuudha woboon. Keessattuu waraanni mootummaa wayyaanee keessa jiru. Kan har'a nuti Oromoodhaaf hin jiru. Dhala Oromoodhaa kan ta'an waraana ittisa biyyaa keessa kan jiran jiraatu qofaa miti. Akka Oromootti dhaloonni isaanii har'aa dhalatan gandi isaanii hoggaa barbadaa'u qabeenyi isaanii hoggaa badu haadha abbaan isaanii hoggaa ergamtoota dhala Somaaleedhaa kan wayyaan hidhachiifte kanaan hoggaa ajjeefamu callisee ilaaluu hin qabu jenna jechuudha. Waliin dhaabbatu qaba. Qawwee isaaniif baadhate sanarra gara waan diina kanaatti deebiseetiin dura dhaabbachuudha qaba jenna. Akkasumatti hidhattoonni naannoodha bakka adda addaatti jiran poolisa keessa kan jiran kanarra nuti Oromoodhaaf hin jedhu hundinuu guyyaan amma achitti nafna jenna jechuudha. Mootummaa nama nyaataa kana kanarra uummata addaan qoodee deebisee aangoo kooraa isaa dheereeffachuudha jecha saboota ollaa Oromoodhaa jiran hidhachiisee uummata dhiiga dhangalaasaa jiru kana callisanii ilaaluu osoo hin ta'in isaan irratti fuulleeffatanii diina kana hundeedhaan barbadeessu yoo kuni hundeedhaan hin badin bara baraan booyaa jiraachuudha ta'a jechuudha. Kana bakka itti godhuudhaaf hundeedhaan warri irra dhiiga dhangalaasaa deemu kun mootummaan bara baraan uummata dhiiga dhangalaasu kun baduudha qaba. Kun yoo badee uummanni Itoophiyaadhaatii fi uummanni Oromoodhaas walumaa gala uummanni biyyattii guututti nagee argata. Nagee waaraa argata. Kanaaf kuni bifa waliigalaatiin kan gama keenyaan dhaabnu furmaata illee ka jennu isa kana furmaanni hundeedha waan tokko yoonii fi moggaara deddeemte wanni san bakkuma jira jechuudha. Yoo hundee isaa immoo buqqifte wanni ati barbaadu san ta'uu danda'a jechuudha. Mootummaa Haile Sillaasee illee hanga xiqqaa tokko agarre irra caalatti mootummaa Dargii illee agarre mootummaa kana takkaa akkanaan argine jechuudha. Kaani ummata ani niin bulchaa ummata kana bulchaatiin jirayyuu hawaan akkasii godhuun garre. Kun egaa maal agarsiisa? Ummata kana mootummaan kun ha bulchaa jiru miti bitaa jira. Bitaa jiraachuu isaati si agarsiisa jechuudha. Qawweedhaan tikaan bulchaa jira.
qawweedhaan hoggaa si bulchan kanuma wanni godhe wanni namni qawween si bulchurraa wanni ati eeggattullee kanuma jechuudha. Ammoo afaan nuti dimokiraasiidha jaa addunyaadha soba biyyoota ollaa kana soba nuti akkasiiti yeetini lallabata hojiin isaatii fi wanni immoo inni afaan lallabu waan wal fakkaatu miti waan wal gitu miti mootummaa nama nyaata mootummaa abbaa irreeti faashistiidha mootummaa shiftaadha. Kanarraa waan gaariitu argama jee uummanni Oromoo keessa alaanuu eeguus hin qabu. Uummanni ollaa Oromoodhaa ta'an sabaa sabaloonni jiranillee kanarratti uummata Oromooti waliin dhaabbatanii miidhaan har'a uummata Oromoo irra gahaa jiru kun akka uummataatti akka sabaatti nullee nurra gahuudhaaf jiraata. Kun hinafu tokko tokkoon baaseetiin gartee har'aan sana duulli inni godhu kuni uummata saboota biraatirraa illee hinafu jechuudha. Kanaaf uummata Oromoodhaa bira dhaabbatanii uummanni akka Oromoodhaatti cunqurfame akka uummata Oromootti miidhame ka ollaalee isaa jiran hundinuu waliin dhaabbatanii waan kana gocha har'a wayyaaneen oofaa jirtu kana dura dhaabbachuudha qaban kayyuu gama keenyaan dhaamnaaf jechuudha. Fayyaata baay'ee kaastaniitu mee akka dhaabaatti addi bilisummaa Oromoo weerara mootummaan wayyaanee liyyuu poolis jedhamu kan naannoo shanii yookaan Sumaalee keessaan gaggeessaa jiru akkasumas immoo jara kana lafa Oromoo qabsiisaa jiru kan hanqisuuf yookaan dhaabuuf waan inni godhaa jiru jira yookaan immoo maal jedha uummata keenyaan. Addi bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti tokko gocha ammaan tana deemaa jiru kana guutuutti balaaleffata. Kanumaa waliin uummata keenya kan roorroon kun naannoo adda addaatti irra gahaa jiru isin bira jirra waliin jirra jabaadhaadha beekumsa qabnuun qabeenya qabnuun akkuma kaleessa murteeffanneetiin qabsoo bilisummaa Oromoodhaa gaggeessuudhaaf itti jirrutti wareega fedhees haa nu gaafatu isin waliin jirra jabaadhaadha waan kana fashalsuurratti guututti isin wajjin hojjanna kaleessas hojjechaa turre ammallee ni hojjanna fuuldurallee ni hojjanna kun immoo hanga qabsoon keenya galma gahuutti nurraan hafu waliin jirra kanuma jennu dhaabnaaf uummanni keenya kan ala jirullee kan biyya alaa jirus akka ala jirutti osoo hin ta'in akka qaamaan bira jirutti uummata kana gochaadhaan bira jiraachuu isaa mirkaneessuudha qaba kan jennu akka dhaabaatti akka adda bilisummaa Oromootti kanumaan dhaabnaaf jechuudha. Jaal Araarsoo Biqilaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo maqaa dhaggeeffattoota saabaa'uun galatoomaa jennu. Isinis dhimma gocha keessattuu naannoo shaniitiin mootummaa wayyaaneedha. Har'a liiwuu hayilii jechuudhaan uummata keenya irratti qindeessitee bobbaaftee irra dhiiga dhangalaasaa jirtu kana haala waliigalaa irratti gaafii na gaafatu keessaniif baay'ee galatoomaan isiniin jaa jechuudha. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaannee kanumaan xumuramee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.